akka jalqabarratti dubbattes immoo investimentii irratti hirmaachaa hin jira. Investimentii irratti hirmaachuu kana ogeessa seeraa ta'u artistiidhaan faarfannaadhaan tajaajilu kana bu'aa ba'ii baay'ee keessa dabartee bu'aa ba'ii keessa dabartee nutti himtee jirta. Bu'aa ba'ii kana keessa darbuu keetiin cimtee har'a as geesseetta. Mee dargaggoota keenyaaf ijoollee qeerroo keenya gara hojiitti akka isaan galaniif maal gorsita? Muuxannoo egaa yeroo har'a asitti nu argitu tasa waaqarraa gadi hin buune aarsaa guddaatu kaffalame. Ogummaa keenyaan abbootii qabeenyaa afaan hojjetta. Abbaa qabeenyaa amansiistee shilingii irraa fuudhuun baay'ee ulfaata. Maaliif bu'aa shilingii abbaa qabeenyaatu beeka waan ta'eef. Ergamnee gadi jennee abaaramnee ashaboorra ciisnee affaar beektamee ashaboorra torbaniif ciiseeraan. As ga'u kootiif abbootiin qabeenyaa natti amananii waliin hojjechaa turre Dinquu Dayyaasaa, obbo Geetuu Galatee, Seeyid Daamxoo, obbo Emirruu Naggaa namoota baay'eetu jiru. Zargaa'uu Daandanaa, Sisaay Dhaabasaa. Jarreen kun dhimma qofaa miti hannaa kennan. Akka ilma isaaniitti na gorfatu. Garraamummaa koo waan beekaniif baay'ee anaaf garaa laafu. Waan baay'ees na gorsaa turan. Kanaaf anis har'a dargaggootaaf dhaamsi ani dhaamu yeroo akkatti nu argitan wanti hundi nuuf tolee miti. Wanti hundi nuu mija'ee miti. Mana teenyi wanti nuu dhufu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf Habtaamuu Lamuu dhugaa dubbachuudhaaf an mootummaarraa haga irraa kondominiyeemillee fudhee hin beeku. Mana jireenyaatiif mana fudhee hin beeku. Investimentii jechuun kee baasta barte bu'aasaa waggoota 10-20 booda argatta. Sigalee fakkeenya dargaggeessa Oromoo ta'uudhaaf amman garaacha koo dhabutti amma lukti na jalaa laalatutti halkan rafeen bulu. Dhamaatii hamaatiin as ga'e. Dargaggeenyi keenya kanas mootummaan dhufee manatti waan godhuuf qajeelfamawwan jiran ilaaluudhaan halkanii guyyaa hojjechuudhaan jalaa jalqabanii hojii tuffachuun qaban. Jalaa jalqabanii hojjetanii yoo har'a tokko jedhan boruu lama jedhu yoo boruu lama jedhan iftaan sadii jedhu. Haala kanaatiin gara qabeenyaatti dhufa. Amma baay'ee wanti na gaddisiisu siyaasti dinagdee hin qabne yeroo baay'een dubbadha duwwaadha. Dargaggeessi keenya wanti keessa jirru xiqqoo akkuma ati beektudha sana kana jedhee dubbachuun barbaadu. Garuu dargaggeessi keenya hojiitti galuu qaba. Ana man danda'u humnan qabuun of miidhee nama baay'ee daandiitti fidadheetiin jira galata kan Rabbi. Magaalaa Finfinnee keessatti iddoo adda addaa dargaggoonni argitu harki koo kan irra hin jirre muraasa. Aarsaa guddaatu kaffala. Yaada keenya otoo hin dadhabin dandeettii qabnu hunda hin kenninaaf karaan agarsiisa. Kanaaf halkanii guyyaa hojjetanii dinagdeedhaan cimuu qabu. Smart ta'uu qabu. Hojjetuun tuffatu. Si oomuu qabu. Aktiif ta'uu qabu. Dargaggeessa keenyaaf dhaamsi ani qabu kana akka mootummaatti kanaan dura imaaxaa IMX maali jedhamee dargaggeessa yeroo hojiitti galfamu ilaalla. Yeroo ammaa wanta argitu hundi siyaasa ta'eera. Siyaasni biddeen hin ta'u. Nama miliyoona 100 keessaa tokkotu Prime Minister ta'a. Kanaaf hojiitti jabaachuu. Kanaaf hojiitti jabaachuu. Mootummaanis moo akka siyaasaan wanti irra jiru hama akka ta'e nuu gala. Garuu rakkoon dargaggeessa kana bira jiru maali? Karaa akkamii bannuu fi maaliin haa gargaarru? Jedhanii mariidhaan dargaggeessa keenya hojiitti gashuu qabu.